Aga dagaha. Guyyaan dhufe guyyaan dhufe guyyaan dhufe. As gahe. Jaallattootaa fi hordoftoota nashiidaa afaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundumaaf baga guyyaa eebba albama nashiidaa seena qabeessa ilaahanaa geettan jecha Janawaarii 17 bara 2025 guyyaa eebba albama nashiidaa haaraa munashida beekamaa yeroo ammaa lubbuun hin jirre tokkooti jennee dhugaa abjuu fakkaatu kana yoo isin dhageessisu nu amantuure. Let us go to Ipsishago. Har'uma gara fuula TikTok Ipsishago deemnee dabaree qabachuun sagantaa eebba kallattii albama haaraa Janawaarii 17 bara 2025 taasifamuu irratti kallattiin haa hirmaannuun dhaamsa keenya. Let us go to Ipsishago. Let us go to Ipsishago. Hangafticha nashiidaa afaan Oromoo beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e abbaan nashiidaa kumaatamaa gameessa sagalee kiilolee Haaji Aloo Kabiir Umar Rabbi rahmata isaaf haa godhu waggoota 40 dura bara dukkanaa teeknooloojiin hin jirree fi dhimma amantii dubbachuun akka cimaa murtii du'aan nama adabsiisu ta'etti yeroo jalqabaatiif nashiidaa afaan Oromoo maxxansee seenaa hojjechuun jaalalaa fi beekamtii gonfachuu irra darbee hawaasa amantii isaa dagatee rafe sagalee isaatiin lallabee hirribaa dammaqsee warra sagalee dhabeef sagalee isaa warra abdii dhabeef abdii kan artiin isaa dagatameef artii isaa kennuun sagalee laamsha'e jajjabeessee artii dhokate ifa taasisee bilisummaa amantii yeroo sanatti ro'maa ture gadi dhaabee lafa qabsiisuun guddinaa fi dagaagina artii islaamaa keessatti qooda olaanaa gumaachaa erga ture waggoota sadeen har'aa dura addunyaa kanarraa du'aan darbuun isaanii yaadatama. Har'a ilmi isaa Munashid Bayaan Haaji Aloo hambaa abbaa isaa kana fuulduratti tarkaanfachiisuuf tonnoo irraa famneen waggoota darban hojii abbaa isaa xumuruuf kenneera. Maata lakkoofsa hin qabne isa mudatee fi deeggarsa mallaqaa tokko malee hojjechuunis abjuu abbaa isaa galmaan ga'uuf carraaqqii nuffii hin qabnee fi wareegama guddaa kafaluun cicheetti fufuun eebbaaf geessiseera. Artiin yeroo waliin kan hin dabarreedha. Jireenyaa fi du'aan kan hin daangeffamneedha. Tittiin tokko du'uu danda'us sagaleen isaanii dhalootaa dhalootatti darbee dhaga'ama. Hojiin Haaji Aloo dhugaa kanaaf ragaa ta'ee hafeera. Booda uumuu dhiisuu danda'us kan inni uume osoo nu biraan hin gahin hafe karaa ilma isaanii keessaan ammallee kan nutti dubbatu ta'uu hojiin Munashid Bayaan Haaji Aloo kun hafuurrii fi ergaan abbaa isaa har'as borus bara baraan kaka'umsa uumuun akka itti fufu mirkaneessa. Akkuma abbaa isaa waliin wal fakkeenya nama dinqisiisu hedduu qabu sagalee kiilolee fi qillisa abbaa isaatiin wal fakkaatu kan qabu Munashid Bayaan Haaji Aloo hojiin kee osoo hin xumuramin kufee sagaleen kee yoo callise kan kufe ana maleessii miti abbaa koo kan jedhu Bayaan Haaji Aloo abbaa isaa itti fufsiisuuf kutannoon inni qabu ogeeyyii mala Haaji Aloo keessatti qooda fudhataa turan cinatti dalaguu istuudiyoo abbaan isaa yeroo jiru waraabe sana keessatti akka hojjetu isa taasiseera. Munashid Bayaan Haaji Aloo albama guutuu xumuree gadi dhiisuun mul'ata abbaa isaa qabatamaatti jijjiiruun jireenyatti fideera. Fi jechoota jalqabaa abbaa isaa itti dabaluun fi irraa hir'isuun osoo hin jijjiirin hojiitti hiikuu irratti amanamaa ta'ee jira. Let us go to Ipsishago. Har'uma gara fuula TikTok Ipsishago deemnee dabaree qabachuun sagantaa eebba kallattii albama haaraa Janawaarii 17 bara 2025 taasifamuu irratti kallattiin haa hirmaannuun dhaamsa keenya. Let us go to Ipsishago.